jirra jirra. Itti aansuun immoo weelluu baay'ee miidhagaa ta'e gurraa fi laphee uummata Oromoo keessa kaa'e ergaa bareeddus itti dabarfateera. Jirra jirra kunoo har'allee jirra. Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi jechuudhaan gidiraa yaaddoo hacuuccaa nutti baay'atus hundumaa obsinee baannee jirra kunoo har'allee jirra jechuun quuqama isaa ibsateera. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa fi Galma Barkumee jirtuu guyyaan isaa Muddee 9 2017 akka lakkoofsa Awurooppaa seenaa Haacaaluun hojjete waltajjiin qophaa'ee ture karaa caasaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin yeroo ta'u kaayyoon waltajjii sanas buqqaatota naannoo Sumaalee irraa Oromoota buqqaaniif galii walitti qabuu ture. Addisuu Araggaa yeroo sana itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ture. Innis Haacaaluutti bilbilee sagantaa galii walitti qabu lammiilee naannoo Somaalee irraa buqqifamaniif jedhamee qophaa'e akka jiruu fi saganticha irrattis Haacaaluun akka weellisuuf gaafate. Haacaaluunis waltajjichi yoo tamsaasa kallattii hin taane akka hin sirbine itti hime. Innis TV OBN'tiin akka tamsaasa kallattii darbu itti himan. Utuu kaampii Kaarraamilleetti gargaarsa kennaa jiru dhiisee gara magaalaa Dirree Dawaa deemuun bakka ciisichaa qabatanitti walaloo tamsaasa kallattiin darbu kana barreessee erga xumureen booda ergaawwan walalichi qabu waan hubateef tikii mootummaa na ajjeesu danda'u jechuudhaan waan sodaateef dursee qeensa miilla isaa qorate rifeensa isaa haaddate qulqulleeffatee du'aaf of qopheesse. Gara Finfinneetti qajeeluuf yeroo qophaa'u hiriyyaa isaa yeroo rakkina ingiduu cimsaatiin akka tasaa yoon du'e qabeenya isaa maal gochuu akka qabu dhaammatee gara Finfinneetti qajeele. Yeroo Haacaaluun dhufee Finfinnee ga'u waltajjiin tamsaasa kallattii eegalee jira. Addisuu Araggaas artiistoota walitti qabee asirratti dhimmi siyaasaa ka'uun qabu. Dhimmi asitti walitti qabamneef galii lammiilee keenya ittiin gargaaruu walitti qabachuudhaaf jedhee gorsaa ture. Haacaaluunis waltajjichis tamsaasa kallattii ta'uu isaa waan qalbeeffateef irraa hambifachuuf homaa tokko sammuu isaatti yaanne. Gaafa Haacaaluun gara waltajjii ba'u namni hundi sirba Haacaaluu waan jaallatuuf Haacaaluu waliin dhiichisuuf gammachuu isaanii inni kaan ni iyya inni kaan ni fooricha kaanis lafaa ka'ee utaala gammachuu isaa ibsachaa ture. Yeroon isaa yeroo dhiphuu turte. Siyaasni Oromoos yeroo inni biyya kana rakkisaa turedha. Haacaaluunis waltajjiitti baanaan sirba qabsoo akka hin sirbine waan beekaniif sirba isaa maasaan gamaa lafan baatu jedhu waan weellisutti fakkaate. Haacaaluun garuu sirba dhiisee geerarsa gadi fuudhe. Jecha ittiin beekamu jirtuu jedhee nagaa gaafatee eegale. Addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroonsi abdiin sabaa yoomillee nu beekuuf bar shororkaa'u irreef humna qabaniin ijibbaata falmatu nu miti farda keenyayyuu ni beeku bareechanii gaafa lola Adwaa gaafa Maqaleessan Oromoo koo abbaa Daamaa abbaa Shaanqoo abbaa Bulloo soori farda kee qopheessi eeboo kee soroorsi gaachana fannoorraa buusi alaa eegaan abjuutiin abjuun taane roorroo didee sitti marse maaliif duuta mana teessi qaradhu mancaa keelloli 4 kiiloof situ aane kaafadhu farda keelloli 4 kiiloof situ aane jedhee erga hedduu geeraree dhumarratti maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taati tokko du'ee tokkoon taa'u wal gaggalaafata taa'u
jechuudhaan yeroo onnee namaa ho'isee lafa jiru of dagachiisu warreen waltajjii fuuldura dhaabbatanii namoota ittisan namoota to'achuu dadhaban namni hunduu gara waltajjiitti ol yaa'e akkuma ol yaa'aniin Haacaaluutti duudan achi keessaa garuu kan ergama Haacaaluu ajjeesuu dhufanis turaniiru. Hawaasuma keessa dhaabbatee utuu sirbuu sagaleen isaa dhabame ummanni waltajjii irratti inuma wal nyaata. Amma Haacaaluun sagaleen isaa hin jiru. Utuma kanaan jiru namni waltajjii irraa habbachaa dhufan. Ammas Haacaaluun hin dubbanne. Dhumarratti tamsaasni adda cite. Warri garma keessa jiranis warri tamsaasa kallattii hordofanis sagalee Haacaaluu eegaa turan. Homtuu sagalee isaa dhabe. Gaafa sana waltajjiinis hin cufamne. Achumatti dhaabbate. Namuu iddoo jiru walitti bilbilee waan Haacaaluun irra ga'e wal gaafachuutti ka'e. Waa'ee Haacaaluu kan dhaga'e wajjiin Dirree Dawaatii kan dhufan hiriyyaa isaa Ingiduu Cimsaa qofa ture. Innis garatti goru dhabee baay'ee dhiphatee utuu jiru Haacaaluunis bilbilee fi amma hoteelli naaf qabamee naannaanii na eegaa jiru nagaa kooti jaaddeeyna kiyyuutti simi jedhee bilbila cufate. Kiyyuun haadha manaa Haacaaluuti. Erga gaafa saniitii Haacaaluun ija diina keessa bu'e. Qiyyaafannaa xiyya diinaaf handhuura ta'ee barbaadamummaan isaa dabale. Bilisummaan isaa daraan irraa mulqame. Konkolaataa jijjiire. Konkolaataa dhiisee halkan lukaan daandii keessa fayyadamee deemuun harka yartuutti akka laayyootti akka hin hafneef of eegaa ture. Haa ta'u malee ofiif sodaate osoo hin taane saba isaaf baay'ee akka barbaachisu beeka. Oromoof baay'ee hojjechuu akka isarra jiraatus sirriitti ni amana. Kana immoo ofii isaatii iyyuu miidiyaa OMN irratti ani Oromoof qaaliidha jechuudhaan dubbatee ture. Goonni kun yeroo yerootti mootummaa wayyaaniin kokkee wal qabaa tureera. Erguma mootummaan kun gara aangootti dhufes ummanni Oromoo shira adda addaan ajjeefamaa qe'ee isaanii irraa buqqa'aa turaniiru. Kanaafis Haaciin kan ummata isaaf dursu guyyaa tokko utuu hin cal'isin sagalee ta'aa tureera. Ragaa Haacaaluu 4 kiiloof situ aane. Haacaaluun hawwiin isaa bilisummaa ijaan arguudha. Waanjoon gabrummaa baroota dheeraa ummata Oromoo irra ture cabee boqonnaa fi gammachuu ummata kana arguudha. Kanaaf immoo Oromoon galma sanatti wal ga'e yoo biyyattii kana bulchee malee bilisummaan kun akka hin argamnetti amana. Yeroo sana siyaasni Oromoos baay'ee muddaa waan tureef galma masaraa mootummaa isa 4 kiilootti situ aane jechuun gaafa sana ragaa dubbate. Galmi barkumee iddoo Haacaaluun seenaa biraa itti galmeesse yoo ta'u bakka aangoonni ol'aanoo gurguddoo biyyattii jiranitti 4 kiiloof situ aane jechuun kallattii qabsoo akeeke. Akkuma inni dubbatee qabsoon qeerroo finiinuudhaan dhiigni isaa dhangala'ee lafee isaa itti cabsuun lubbuu isaa itti wareeguun aangoota Oromoo galma masaraa mootummaa 4 kiiloon isaan ga'e. Abjuu fi raagni Haacaaluun raages ni dhugoome galmas ga'e. Waltajjiiwwan barkumee lamaan kutannaa fi sodaa maleessa ta'u Haacaaluu Hundeessaa kan ragaa bahan turan. Dinqisiifannaa fi jaalala guddaas ummata Oromoo biraa ittiin argateera. Konsertii Itoo Eertiraa fi weellisaa Haacaaluu Hundeessaa. Yoo isin diddan qeerroottin iyyaa nurraa dhowwaa yaa lammaa nurraa dhowwi yaa abii nurraa dhowwaa yaa biyyaa yookaan qeerroottan iyya jechuun ajjechaa Harargee mi'eessootti yeroos raawwate balaaleffateera. Adoolessa 2018 akka lakkoobsa
Awurooppaatti koonsartii Itoo Eertiraa galma barkumee iddoo pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii jiranitti affeeramee rakkoo yeroo sana Oromoorra jiru akkas jechuun geeraruun ummata garaa raase. Qamalee koo qamalittii yaashee bongoorra taaltu arbi cingiggii dhale akkamiin rafnee bulla diinni ammas nuuf hin ciisne kunoo mi'eessoon galee rasaasaan nu waxale kunoo moyyaaliin galee rasaasaan nu waxale nurraa dhowwaa yaa lammaa nurraa dhowwaa yaa abiyyi nurraa dhowwaa yaa biyyaa yookaan qeerrottan iyya manni keenya holqaaree tabba guddaadha malee biyya jigde ol kaase kaa. Manni keenya holqaree manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee. Manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon yoom biyya diige biyya ijaare malee. Yajoollee biyya kooti yajoollee biyya kooti hundumtuu haadhoo kooti hundumtuu haadhoo kooti. Kan gariin garaa siree kan gariin garaa siree nooraan garaa diddeessa ayyooman garaa hire ana caalu hundeessa. Nanjore ka fumadin na kore ka Nanjore ka fumadin na kore ka Yajoollee biyya kooti hundumtuu naadoo kooti hundumtuu naadoo kooti. Amalee koo qamalitti yaashee bongoorra utaaltu arbi cingiggiitti dhalee. Akkamiin rafnee bulla fuulduraan otoo eegnu diinni boroodhaan galee. Akkamiin rafnee bullaan utoo jaalala jenna diinni ammas nun ciisne kunoo mi'eessoo galee rasaasaan nu waxalee. Akkamiin rafnee bullaan utoo dhiifama jenna kunoo diinni nun ciisne kunoo mi'eessoon galee rasaasaan nu waxalee. Amalee koo qamalitti yaashee bongoorra utaaltu arbi cingiggiitti dhalee. Akkamiin rafnee bulla fuulduraan otoo eegnu diinni boroodhaan galee. Akkamiin rafnee bullaan utoo jaalala jenna diinni ammas nuun ciisne kunoo mi'eessoon galee rasaasaan nu waxalee. Akkamiin rafnee bulla diinni silaa nuun ciisne kunoo cinaaqsan galee rasaasaan nu waxalee. Nurraa dhoowwiya lammaa nurraa dhoowwiya abiyyi nurraa dhoowwaa yaa biyya yookaan qeerroottaniyyaa. Nurraa dhoowwiya lammaa nurraa dhoowwiya abiyyi nurraa dhoowwaa yaa biyya yookaan qeerroottaniyyaa. Jechuun rakkoo fi roorroo Oromoon nagaa fi tasgabbii biyyaaf jecha obsee cal'ise miidhamaa jiru baasee ifatti dubbate. Olmaa guddaa Oromoon biyyattii kufte baduuf geesse fuudhee biyya taasise kanarratti
Oromoon aarsaa gurguddaa akka kaffalee fi qeerroon adda durummaan biyyattii kana salphina oolcheera jechuudhaan weellisuun miira namoota 25,000 galma barkumee keessa turan dabalatee Oromootaa fi golaawwan arfan irraa miidiyaadhaan hordofaa turan to'achuudhaan ergaa yeroo barbaadu dabarsee ture. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa sirba isaa maalan jiraa fi jirra jechuun baay'ee beekama. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa fi guyyaa yaadannoo lola gaafa Adwaa waggoota 122 guyyaa yaadannoo injifannoo Adwaa ummata Oromoo jalaa awwaalame seenaan isaa dagatamee kan ture. Kabaja ayyaana Adwaa waggaa 123 irratti gooticha qaalii ummata Oromoo kan ta'e Haacaaluu Hundeessaatiin qotamee bahuudhaan mul'achuu danda'eera. Seenaan kabaja Adwaa ummata Oromoo biratti akka kan isaa ta'etti osoo hin taane waggoota dheeraadhaaf akka kan alagaatti ilaalamaa turedha. Ayyaana kabaja yaadannoo Adwaa kanas sabni biraan kan isaa qofa godhachuudhaan seenaa ummata Oromoo fi gootota Oromoon galmeeffame fudhachuudhaan waggoota 122 ittiin dhaadachaa turaniiru. Waggaa 123 irratti garuu taatee hin yaadamnitu isaan mudate. Gootni dacheen Amboo biqilchite Haacaaluu Hundeessaa ayyaanni kabaja Adwaa abbummaadhaan kabajuu kan qabu abbaa ayyaanichaa kan ta'e ummata Oromoo ta'uu isaa erga mirkaneeffatee booda fardeen gootonni Oromoo Adwaa irratti ittiin injifannoo guddaa argamsiisan magaalaa Finfinneetti akka walitti qabaman taasise. Fardeen guyyaa sana kan dhufanis Jalduu, Amboo, Gincii fi naannawa Finfinnee hunda irraa dhufuudhaan handhuura Finfinnee irratti wal gahan. Goonni Amboon biqilchite Haacaaluu Hundeessaa waltajjii irraa bahuudhaan akka leencaa barooda. Sagalee isaa kiloolee sanaan jirtuu jechuudhaan ummanni Oromoo kabaja ayyaanichaa irratti argaman hundi eessa akka jiran akka mirkaneeffatan taasise. Ilmaan eenyu sanyii eenyu akka ta'anis isaanitti hime. Qe'ee isaa ganama kan saamame ummanni Oromoo Finfinneedhaan kooti jedhee erga waamuu dhiisee bubbulee ture. Haa ta'u malee gootichi Haacaaluu Hundeessaa jirtuu jechuudhaan gaafate. Jirra jechuudhaan ummanni Oromoo onnee guutuudhaan onneeffatee akka ka'u taasise. Weellisaa Haacaaluun gootota Oromoo faashistii Xaaliyaanii barbadeessuun injifannoo olaanaa galmeessan yeedaloo isaa kiloolee sanaan walaloo itti uumuudhaan geerareefii jira. Lola Adwaa irratti gootota Oromoo kanneen akka Baalchaa Abbaa Nabsoo, Gabayyoo Gurmuu, Balaay Zallaqa, Habta Gorgis Diinagdee, Garasuu Dhukii fi kan kana fakkaatan hedduun isaanii hirmaachuun diina barbadeessanii jiru. Biyyi kun immoo seenaa gootota kana dhoksuun kan saba biroo ol kaasuuf wanti isheen hin godhin hin jiru. Haacaaluun garuu seenaa qorachuun Oromoon Adwaa irratti hirmaatee seenaa akka hojjete barsiisee jira. Yaadannoon Adwaa bara baraan kabajamu akka Oromoo hin ilaallannetti ibsaa turanis Haacaaluun yaada kana kuffisuudhaan bara 2012 haala adda ta'een Oromoon farda isaan bahee Finfinnee irratti akka kabajatu taasiseera. Seenaa Adwaa fi Oromoonni biyya kana qabanis ibsuuf gaachanaa fi eeboo qabatee catee kaawwatee akkas jechuun geeraree diina iyyisiise. Oromoodhaaf dhugaa galche. Kana qofa susuu hin taane Haaceen sirba kana keessatti akka waan beekkatee du'a ofii raagi. Baddaaloomiin harruma gaangeen hin dhaltu dhalte jedhan kan jiruuf barri darbee kan du'etti aduun dhiite jedhan.
jedhee madaa nama keessaa hin baane iifatee sokke. Jirtuu hin dhaga'amu sagaleen ijoolleen gabayyoo gurmuu jirtuu ijoollee baalchaa safoo jirtuu ijoollee garasuu dhukii jirtuu ijoolleen balaa zallaqee jirtuu ijoolleen badhaasaa magarsaa jirtuu jirtuu ijoolleen abdiisaa aagaa jirtuu eessa jirtu finfinnee biyya abbaa keenyaa jirra jedhaa biyya tufaamunaa jirra jedhaa jirra utuun cabiin okkollus kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra kara deemtuun ni wajji waa'ee gootaa haasofna riqicha ragaa waama riqicha guddaa finfinnee jiru namni yoo seenaa dabsi lafti seenaan jijjiiru eenyu akka isarra ce'ee xaaliyaaniin unkure eenyu akka baandaa ta'ee dhiiga biyyaa gadi naqe har'an falmee sirreessa seenaa karaarraa maqe baddaa looniin harruma gaangeen hin dhaltu dhalte jedhan kan jiruuf barri darbee kan du'etti aduun dhiite jedhan seenaa ofii himannu malee orminuun himuu ni du'a malee maaloo ijoolleen garasuu jirtu garasuu dhukii jirtu ijoolleen balaa jirtu balaa zallaqaa jirtu zallaqaa qilxuu jirtu ijoolleen badhaasaa jirtu badhaasaa magarsaa jirtu abuna Pheexroos jirtu as koottaa warri fardeen jirtu ijoolleen abdiisaa jirtu abdiisaa aagaa jirtu ijoolleen balaa jirtu ijoolleen gabayyoo jirtu ijoolleen baalchaa jirtu eessa jirtu finfinnee biyya abbaa keenyaa jirra jedhaa eessa jirtu shaggar jirra jedhaa eessa jirtu shaggar jirra jedhaa eessa jirtu biyya tufaamunaa jirra jedhaa eessa jirtu biyya beebee tufaa jirra jedhaa eessa jirtu jirra jirra otoon damiin meelchamne otoon cabiin okkollus kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra kara deemtuun hin waccii kara deemtuun hin wacci waa'ee leencaa taasofna waa'ee dhiiraa haasofna waa'ee gootaa haasofna oolmaa gootaa haasofna waa'ee gootaa haasofna waa'ee gabayyoo haasofna waa'ee gabayyoo haasofna gabayyoo gurmuu haasofna waa'ee baalchaa haasofna baalchaa saafoo haasofna waa'ee balaa haasofna balaa zallaqaa haasofna waa'ee garasuu haasofna garasuu dhukii haasofna waa'ee abdiisaa haasofna abdiisaa aagaa haasofna adamsituun hin wacci kara deemtuun hin wacci waa'ee leencaa haasofna waa'ee leencaa haasofna ijoolleen baalchaa jirtu jirra riqicha ragaa waamaa riqicha ragaa waamaa riqicha adoo guddaa isa finfinnee jiru namni yoo seenaa dabses lafti seenaan jijjiiru eenyu akka sarracee xaaliyaanii hunkuree eenyu paastaan gogoome akka biyya gurguree eenyu akka sarracee xaaliyaanii hunkuree eenyu guuphaan gogoome eenyu paastaan gogoome akka biyya gurguree eenyu akka sarracee akka adowaa dhaqee eenyu akka baandaa ta'ee dhiiga dhiiraa gannaqee
har'an falmee sirreessa seenaa karaarraa maqee har'an falmee sirreessa seenaa karaarraa maqee yajoollee jalduu kooti yajoollee amboo kooti yajoollee gindoo kooti yajoollee wallagga kooti yajoollee arsii kooti yajoollee harargee kooti yajoollee jimma kooti yajoollee walloo kooti yajoollee boorana kooti yajoollee gujii kooti hundumtuu naadoo kooti hundumtuu naadoo kooti hundumtuu naadoo kooti Balcha gaafa adua Balcha gaafa maadoo Kabayyoo gaafa adua Garasuu qoricha xaaliyaanii Madaaloo minurrumaa dhaggeen naltu udalte jedhanii kan jiruuf barri darbee kan du'eetta duudhiite jedhanii seenaa ofii himannu malee morminuu numi'uu hin du'e malee maaloo 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 Malo, 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 bolo, 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 tadeya bacha kombate, biyo kalaba meti wali rantarai. Malo, 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 boli, malo, 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 gese, 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 gese. Gese la tu se nandu te badu ya bacha ko daloni si farsa jeda malo malo lo 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 malo Biya ikan supine Biyya dhiigaan suphine biyya lafeen ijaarra kanaaf tichinee nolla akka diinni nu nyaarre gara suuyya ilma dhuki ilma walee walisoo gara suuyya ilma dhuki ilma walee walisoo eenna baashirraan seensa sittan ba'ee anisoo gara suuyya ilma dhuki ilma walee walisoo Garasuya ilma dhuki ilma walee walisoo sodaa eenyurraan dheensa sittan ba'ee anisoo sodaa eenyurraan dheensa sittan ba'ee anisoo balaa zallaqaan kaasa dhiira roorroon sarmine balaa zallaqaan kaasa dhiira riinaan sarmine balaa zallaqaan kaasa alagaa garaa gubeen lammii koo garaa raasa Alaga gara gubeen saba koon araasa yajoollee biyya kooti yajoollee jalduu kooti yajoollee salaalee kooti hundumtuu naadoo kooti hundumtuu naadoo kooti Madaaloo minurrumaa gaangeen innattu udalte jedhanii kan jiruuf barri darbee kan du'eetta duudhiite jedhanii seenaa keenya himannu malee orminuun himuu hin du'a malee maaloo 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 loo 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 maaloo bolo 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 tadde garasu kombate biyon gana bamisi wadi rantarag malo 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 gese 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 la tu se nandu te badu garasu ko talon si fas tabi bolo bolo no bolo 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 tadde kabayo kombate biyon gana bamisi wadi rantarag
ijoolleen abdiisaa jirtu abdiisaa hagaa jirtu ka'een baalchaa koo faarsaa ka'een baalchaa koo kaasa goota biyya isaaf duulee isa tuulamaa dhaqee reenfa faranjii tuulee innagaama ka'een baalchaa koo faarsaa goota biyya isaaf duulee isa tuulamaa ka'ee isa finfinnee ka'ee reenfa faranjii tuulee kanaa isan dhaqaan kaasaa ka'een abdiisaa kaasaa abdiisaa hagaa koo kaasaa ka'een abdiisaa kaasaa isa maccarraa ka'ee ka'een abdiisaa kaasaa isa wallaggaa ka'ee isa maccarraa ka'ee diina biyya weerarte haleelee bakkaan ka'ee diina biyya weerarte haleelee bakkaan ka'ee gaafa faranjiin qabdeessuuf taanaan jalaa ba'ee maaliif anfaarsuu dida qooda isaa tadda ta'ee baddaaloo minurrumaa kan kenninattuu latte jedhanii kan jiruuf barri darbee kan du'etta duudhiite jedhanii Oromoo seenaa keenya himannu malee ormi nuuni muugin du'a malee maaloo 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 jechuudhaan garaa ummata Oromoo raase seenaa garaadhaa hin baane nama kaayee erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy aangootti dhufanii as deeggaraa mootummaa ta'e qabsoo gate jedhame komatamaa kan ture Haacaaluun dhiyeenya miidiyaatti as ba'ee deebii kennee ture. Deebii inni kenne kutaa sadaffaa irratti nu eeggadha. Waan nuti hojjechaa jirru irratti jajjabina akka nuu ta'uuf like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Kun sagalee kitaabaati.